dursa. Lubbuu ilmaan daa'imman arraantana maashinaan rasaasaan bombiidhaan waa meeqaan dhumaa jiran san lubbuu san du'arraa oolchuutu waa hunda dursa jechuudha. Waliigalaa miti. Waa'ee ikoonomiitii wal qabatee, waa'ee immigireeshinaatii wal qabatee, waa'ee dhalaa fi dhiirtii wal fuudhuu, ulfaa fi jinnii fi kana hundaan lubbuu namaatu dursa. Jaalattus jibbitus. Lubbuu namaatu dursa jechuudha. Jarri lamaanuu qaalittii fi qaallichinis lubbuu namaa keessattuu lubbuu uummata Falastiin gatii itti kennanii lubbuun isaanii tun haa jiraachuu jechaa jiranmoo lubbuun tun haa dhabamtuu jechaa jiran gaafiif gaafadhaa isinummaan. Oduu qoo qabdan. Qaallittiinis qaallichinis waa'ee ejjennoo ilmaan Falastiin irratti wal qabatee ejjennoon isaanii tokko garaagaran qabu. Kana sirriitti hubadhu. Qaallichiinis qaallittiinis waa'ee ilmaan jireenya ilmaan Falastiin irratti wal qabatee ejjennoon isaanii tokko. Kanaaf maaliin godhuu qabaa jeyaati. Voot godhuus mirga qabda, voot godhuu dhabuus mirga qabda. Namni ati vootiin goonee hin filannee nan filannee jedhee namni hidha si darbu hin jiru. Waliigalaami. Voot dhabuu keetiif filmaata kana keessatti hirmaatuu dhabuu keetiif bu'aan ati buuste maali? Hirmaattee too bu'aan ati buuste maali? Kana madaaluu danda'uu qabda jechuudha. Jarri lamaanuu dhiiga ilmaan Falastiin ajjecha ilmaan Falastiiniif maal godhaa jiran? Ajjechaan akka dhaabbatuuf maal godhaa jiran? Lolli akka dhaabbatuuf maal godhaa jiran? Karoorri isaanii maali? Pilaanni isaanii maali? Lamaanuu pilaana sirrii tokko illee nuuf hin kennine jechuudha. Walaa qaallichinis walaa qaallittiinis. Lolli haa dhaabbatu irratti dil'aarraa hiriira bahaa turre. Namni nu dhagayaa jiru hin jiru. Khaanis kaan darani jechuudha. Kanaafuu fa'atabiruu yaa ulil absaar yaa ummata rabbiin qalbii kanneef yaa ummata rabbiin sammuu kanneef dammaqa. Filmaanni kun filmaata ati itti hirmaattee ajjechaa ilmaan Falastiin irratti murteessaa jirtu akka ta'e beeki. Sirri dhaggeeffadhu. Qaallichinis qaallittiinis lola dhaabuu irratti lola ummata Falastiin irraa dhaabuu irratti wanni isaan karoorri keenya kana ja'anii lafa nuu kaan hin jiru. Hin agarrees. Kanaaf murtiin har'a isin murteessaa jirtan murtii baqattootaa ta'uu hin qabu. Murtii ikoonoomii ta'uu hin qabu. Murtii dhiiga ilmaan Falastiin irratti dhaabbattanii ejjennoo rabboomaa, ejjennoo namoomaa, ejjennoo ilmaan Falastiin haa jiraatan, lolli Falastiin irraa haa dhaabbatan jedhu ejjennoo san irratti murtaa'uu qabaadha. Maaliif irraa gaafatamta? ولا تكن للخائنين خصيما. ربي سبحانه وتعالى أمتا قرتي ظالماف مجرمتوتاف أبوكادو هنتهين ربي سبحانه وتعالى. أناف سنجيبر خمرقاتس خبيتاتس لمانو الجنون إساني واي إسرائيل رتي واي أمتا فلسطين رتي لم من فلسطين فئو إسلام هاتو فئو كريستانا هاتو سري لقي فردو إلمنا ما تهون إساني سياكيس الأف قهد إلمنا ما تهون إساني ilma namaa ta'uu isaanii qofa ati isaaniif sagalee kennuun gahaadha. Kanaaf jarri lamaanuu ilmaan Falastiin irratti ejjennoon isaanii tokko waan ta'eef akka nama tokkotti sammuu teessan daleessa. Hiree isin qabdatuun jira. Sagalee ummata Islaamaa mul'isuudhaaf, sagalee namummaa mul'isuudhaaf, sagalee teessan garsiisuudhaaf lamaanuu sagalee dhoowwatuun keessan ejjennoo jireenya ummata ilmaan Falastiin san murteessuu keessan garsiisa takka. Sun tokko. Lamaanuu shayxaana tokkorraa karraa wayyaa filannaa wanni jedhamu lamaanuu bakka kanarratti lamaanuu dajjaali naasin jedha geeffadhu. Lamaanuu dajjaali. Murtiin isaanii murtii dajjaali lamaanuu. Waa'ee ilmaan ummata jiru jireenya isaanii dhabe keessatti ummata Falastiin irra wal qabatee lamaanuu murteewwan isaanii murtii dajjaaliin sin jedhe. Murtii dajjaali. Namni tokkoon isaanii gabbaanii ilmaan Falastiin jiraachuuf mirga qabanii jiraachuu qabanii lolaniin dhaaba guyyaan ani gartee oofisa seenarraa lolaniin dhaaba addunyaan tun nagee argatti nama jedhu saniif fili deemi. Yoo san agartee jiraatte yoo san beetee jiraatte akka yaada kiyyate jechuudha. Waa'ee ikoonoomii waa'ee jinijaankaa suni eega lubbuun namaa jiraatte booda yeroo. Ani akkasiin sidhaa. Kanagaa yaani jiru so you have to be critical thinker itti yaadi. Aboo harka kiyya kanaan deemee arraan tana jiraachuu ummata Falastinii fi dhabamuu ummata Falastiin arraan tana filmaan ati godhu jirtu kun jiraachuu ummata Falastinii fi dhabamuu ummata Falastiin lamaan keessaa tokko beeki. Khami ummanni Falastiin haa jiraattu mirga qabanii lafti isaanii kabajamuu qabdi daangaan isaanii kabajamuu qabaa ilmaan Falastiin ajjechaan isaanii dhaabbachuu qabaa
warri isaan ajjeese seeraaf dhihaatuu qaba. Mootummaan akkana jedhee na filaa siin jedhee ni jira. Kana if gaafadhu. Lamaanuu akkas jechaa jiranii if gaafadhu. Murtiin keeti. Hin dhageenyaan lamaan irraahu ilmaan Falastiin haa jiraatan. Ajjechaan irraa haa dhaabbatu. Mirgi namoomaa isaanii haa kabajamu. Jechuu isaanii lamaan irraa tokko hin dhageenyan. Lamaanuu bitamtuudha. Lamaanuu hattuudha yoo barbaaddees. Bitamtuudhaas, hattuudhaas, dajjaaliis. Sii galaa miti. Kanaaf siitu beekaa jechuun murteeffadhu. Siitu beeka. Kanaaf hogguu sheexaanii lama walitti dhufe. Sheexaan irra laafaa filannaan jedhamu san suni lamaanuu bakka kanatti ejjennoon isaanii takka. Saniifuu itti yaadi filmaata kana keessatti paartii sadaffaati jira. Green Party jedhaniin. Paartii Dimokiraasaa, paartii Ripaabilikaanaa, paartii Green jedhamu jira. Intaloon isaanii waliin sadaffaan tafiigaa jirtu Yahuda ajaa'iba rabbi. Yahudaadha dhaggeeffadhu maal jetti beektaa? Guyyaan filamerraa ajjechaan ilmaan Falastiin dhaabbatuu qabaa jette. Lollileen dhaabbachuu qabaa jette. Namni ani gurra kiyyaan irraa dhagahe waa'ee Falastiinitti wal qabatee paartii sadaffaati jira. Green Party jedhaniin. Namni hedduu isin beeku malee. Walii galaami. Maal jetti? Guyyaan filamerraa nageenya addunyaadhaaf argamuu qaba. Walii galaami. Nageenya addunyaadhaaf argamuu qaba. Dachiin Falastiin kabajamuu qabdi. Mirgi Falastiin kabajamuu qaba. Daa'imman Falastiin kana ajjeefaman warri ajjeese seeraaf dhiyaatu qaba. Warri jiru immoo jireenyi isaanii kabajamuu qabaa jettee na filaa jechaa jirte ture. Jool jaaniin jooli maal maqaan isii Green Partyidha. Paartii sadaffaati. So sadeen kana keessaa filadhu gaa. Jarri qaallichaa fi qaallittiin ejjennoon isaanii tokko yoo ta'e qaallittiin tun immoo mirgi namoomaa kabajamuu qaba. Mirgi ilmaan Falastiin mirgi guutumaa guututti ilmi namaa hundinuu kabajaadhaan dhiigni isaa kabajamuu qabaa jetti. Loliinis dhaabatu qaba jetti. Sadaffaan isiidha jechuudha. So gizee amma filmaataaf deemtan boru arraan tana jechuudha. Edanuu eenyu namni isin filtan nama dhiigaa ilmaan Falastiin irratti ejjennoo dhiigni haa dhaabbatu jedhu qabu moo dhiigni itti haa fufu jedhu kana gaa murtiin kee. Kanaaf dubbiin laayyuudhaan miti. Dubbiin arraan tanaatuun tan nagayaas argamsiistu tan nagayilee dhabamsiisuu dandeessi jennee sodaarraa qabna jechuudha. Kanaaf nuti kadhannu Rabbi subhaanahu wa ta'ala mootummaa haqaa kan dhiiga dhaabu kan lola dhaabu kan addunyaaf nagee buusu kan guutuu addunyaatiif nagee argamsiisu Rabbi nuuf haa maraxuu jennamti. Isin immoo warri dandeettii qabdan filuu filmaata kana keessatti filachuun keessan bu'aa irra qabamoo dhiisuu irra qaba murteessa. Yoo filannee hoo eenyu filanna? Nama ajjechaan haa dhaabbatu jedhu filannamu. Nama lolan hin dhaaba jedhu filannamu. Nama gartee murtii ejjennoo diriirtuu tanamoomaa tarabboomaa ha ilmaan Falastiin irratti dhaabbatee murtii murteessaa jiru dhiigni isaanii haa dhaabbatu ajjechaan irraa haa dhaabbatu nama jedhu kana filtamoo kan filtaa sammuu ta'e daleessisi. Sammuu namummaatiin yaadi. Sammuu ikoonomiitiin hin yaadin. Sammuu ati waraqaa argatuu fi waraqaa argatuu dhabuudhaan hin yaadin. Sammuu ilmaan Falastiin lubbuudhaan jiraatuu mirga qaban jechuudhaan yaadi. Naam. Kanaaf ana akkasumaan isin dhaama jabaadhaa warri Ameerikaa gabbahaa sagalee teessan jabduu garsiisa. Sagalee teessan nama ejjennoo dhugaa qabu, nama ejjennoo lola dhaabuu qabu, nama ejjennoo jiruu ilmaan Falasxiiniif jireenyi isaanii jiraachuu mirga qaban je'ee falmu. Walii galaa miti nama akkasiitiif sagalee kennaa. Isin himeetiin jira. Jarri lamaan taniitiitii fi mirgaatii fi kabitaatis ejjennoon isaanii lola dhaabuu fi dhaabuu irratti ejjennoon isaanii tokko. Lamaanuu lola ni dhaabnaa. Ajjechaan Falastiin haa dhaabbatu. Guyyaan ani oofisa qabadheerraa lolli akka dhaabbatu ni labsa. Meeshaa waraanaa taagartee Ameerikaan Israa'eliif kannaa jirtu ni dhaaba kaja'u hin dhageenye. Hin dhageenye sin jee bara yoo ati dhageesse natti himi gabbay. Waa'ee qoomiluuxii fi waa'ee gartee ulfaa namarraa baasuu fi waa'ee ikoonomiitii wal qabate sunis akka ajandaa lamadatti qabanna. Garuu amma ajandaan guddaan jiruu jireenya ilmaan Falastiin adeeroo. Kana murtiin kee akka ta'uu qabu. Kanarratti hundooytee filmaata kana keessatti sagaleen kiyyan dhageeffamu. Naam, Green Partiin jechuun hedduullee keessa beekuu baannu ejjennoon Green Partyidha yeroo ammaa kana keessatti ilmaan Falastiin wal qabatee akka isaan nun ja'anitti akka isaan if dhaadhiisaa jiranitti guyyaan ani filameerraa lolli kun akka dhaabbatu labsa ilmaan Falastiin du'arraa akka oolan
waan barbaachisaa ta'e goonee lola dhaabnaadha. Filannoon yaanni isin lafa keessa jechuudha. Kanaaf jara lamaan irraa immoo yaaduma akkanaatu agarree barnuti. Naam. Kanaafuu itti yaada this is very crucial time. Filannoo murteessaadha. Warri immoo garii waa'ee kanaa kan beekne warri hawaasa illee burjaajistan rabbi sodaadha isin jenna. Walii galaami waa'ee kanaa keessa baruullee barbaachisaadha akka malee. Kanaafuu alhamdulillah biyya gartee sagalee akka feenetti mirga keenya itti ibsachuu dandeenyu keessa jira alhamdulillah. Warroottan garii immoo dubbii lallaaqaa jirtan abaarsallee godhaa jirtan warri guutumaa guututti illee Ameerikaa abaaraa jirtan rabbi sodaadha isin jenna. Maaliif Ameerikaan ta kiristaana qofaa miti, ta Yahudaa qofaa miti, ta gartee waaqeffataa qofaa miti. Ameerikaa keessatti yoo akkam xiqqaatee muslima miliyoona 10 oltutu jiraata. Masgida hedduutu jira. Madarsaa hedduutu jira. Ummata Ameerikaa keessa faranjii rabbi sodaatutu jira. Kiristaana rabbi sodaatutu jira. Yahudaa rabbi sodaatutu jira. Yahudaa fi Nasaaraa kiristaana haqa namallee Israa'eetu jira. Dhiiga ummata Falastiin, ummata Islaamaa daran warra gartee dhiinni ummata Falastiin dhaabbachuu qabatee Yahudarraa, kiristaanarraa warra mootummaa dura dhaabbatee mormutu jira. Haga ati dubbattu daran, haga ati waagootu daran anaa ol sii olitti warra ummata Falastiiniif sagalee ta'etu jira. Ati achi teessee akka nama gartee addunyaa beekutti, akka siyaasaa beekutti illee teessee ummata nagaa gisee abaartu abaarsi sitti deebi'a beeki. Sitti deebi'a beeki. Ummanni Ameerikaa harki dhibbarraa harki guddaan ajjecha ummata Falastiin warra deeggaruu miti kana beeki. Mootummaa keessaayis ummata nagaa keessaayis namni ajjecha ummata Falastiin deeggaru hin jiru. Kan hubadhu. Warra qumaara siyaasaa, kaardii qumaaraa taphachaa jiru qofaatu waan kanarratti ejjennoo hamtuu qaba malee hawaasni bal'aan Ameerikaadhaa hawaasa dhaabama ummata Falastiin barbaadu miti. Kanaaf abaarsa keessanillee yeroo abaartan, yeroo waa jettan if eeggachuun jecha keessan eeggachuun barbaachisaadha. Ifirratti hin duulina. Nama isiniif sagalee ta'u, nama isiniif rakkataa jiru, nama isiniif haala mijjeessaa jiru, nama isiniif jecha hidhamaa jiru gariin isaanii Yahudaan garii ka ummata gartee Falastiniif jecha hidhamtee jira, ka hojiirraa areemtee jira, kiristaana hojiirraa areemee jira sababa ilmaan Falastiin jiraachuuf mirga qaban jechuudhaaf dubbatuu isaaniitiif. Kanaaf wantoota gargarii waan hin beekne keessa laaqaa jirtan maqaa darasummaatiin, maqaa sheekkaatiin, maqaa ulamaatiin wanni isin barreessitan, wanni isin dubbattan deebitee isin miitu taatee argamuutu natti mul'ata. Maaliif namni isin abaaraa jirtan qaama keessan, obboleeyyan keessan akkasumatti ummata gartee isiniif sagalee tahaa jiru isinummaanuu bakka jirtan tana dhuftanii argamuudhaaf jiraachuudhaaf nagee keessan keessatti warra gatii guddaa kafalee abaaraa jirtan gareen keessan wallaalaan jechuudha. Kanaaf hubannootaan deema. Hin machaawina, miiraan hin deemina, mirqaanaan hin deemina, aaraan hin deemina, xiiqiin hin deemina. Aqlii miira to'atteen deema. Miirri keessan aqlii keessan to'atuun qabu. Namooma qabaadha. Yeroo waa dubbattan islaama bakka buutanii dubbattan. Kanaaf dubbiin teessan laalatamuu qabdi. Itti yaadaa dubbadha. Yeroo isin waa abaartan keessaa baasaa foohaa nama abaartanillee akkasitti abaara malee waliigala siigalee yeroo gatteessanii akkasitti abaartan biyya guutuu magaalaa guutuu ummata isin rabbii sodaatu keessa jira. Ummata isiniif islaamummaadhaaf irra laffi'ee jira. Ummata osoo madaallii islaamummaaf waan isin hojjettan islaamumaaf waan isaan hojjetan yoo ilaaltan dachii fi samii walitti illee hin dhiyaanneetu as keessa jira jechuudha. Ummata qur'aana rabbii baadhate as keessa jira. Ummata biyya tana khayritti jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa jireenya isaa dhiisee itti lafaa jiru jira. Islaama keessas, kiristaana keessas, waaqeffataa keessas, yahudaa keessas jechuudha. Kanaaf abaarsi garii isinitti deebi'ee isin miidhin akka walii galatti gatteessanii jumlaadhaan arrabaa fi abaarsaa fi jechoota fayyadamtan waa'ee Ameerikaatii wal qabatee of eeggannoo gootanii yoo dubbattan bifa bareedaadhaan yoo dubbattan islaamummallee bifa bareedaadhaan yoo akkasitti bakka buutan bareedaa jetti namana. Waan hin beekne keessa gizee seentan gizee laaqattan nutillee nu saalfachiisan islaamummaa keenyallee maqaan xureessina oromummaa keenyallee maqaan xureessina. Ummata gartee jibbinsaan guutame ta'uu ummata tuffiidhaan guutame ta'uu ummata gartee boonsaan guutame ta'uu namoonni garii haasonni keessan ni beeysa barruun isin barreessan ni beeysa. Waliigalaa miti. Namni hawaasni ni beeka eenyuutu jecha ati fayyadamtu kun maaliif akka deemtu jecha tuffirraa ka'e jecha kibrirraa ka'e jecha namooma qabu jecha rabbooma qabu jecha dhugaadhaan namoota kana walitti haammatu ni beeysa namni ni beeka shurufkaadhaan beeka haasoo ka'e. Kanaaf rabbi sodaadha isin jenna inshallah. Akkasigaa wanni nama gaddisiisu immoo filmaata Ameerikaa keessatti electoral college jedhaniini filmaatni biyya kanaa heddummina namaati irratti murtaa'u. Isteetni hundinuu nambara inni qabutu jira. Waliigalaami amma fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa jenne yoo akka biyya biratti yoo fakkeenyaaf namni tokko filatu
yoo lakkoofsi biyya sanii nama miliyoona 100 haa jennu fakkeenyaaf. Namni miliyoona 100 keessa namni miliyoonni 60 tokko filate haa jennu. Namni miliyoonni 40 immoo halamadaa filate haa jennu. Silaa kamtu moo qaba? Miliyoona 60 namni filate sanimi guddinaan isaa bara. Dubbiin Ameerikaa akkasii miti lakkoofsa nambara namaatiin miti. Isteetni hundinuu amma fakkeenyaaf Minisootaan lakkoofsa 10 qabdi. Akkuma Minisootaa guututti filmaanni keenya nama Tiraampiif takka Kamaalaadhaaf gizee filannu gizee kannamu meeqa ta'a? 10 qofaatu isaaf dhaqa takka isiif dhaqa yoo isteenni mo'ate jechuudha. Isteenni Texas immoo 40 qaba. 38 moo 40 jechuudha. Electoral College jedhaniin electoral voting kuni akka qobsuma biyyaa saniin guddina hawaasaatiin Congress representative jechuudha. Congressiin representative Congressii keessatti qaba nama fakkeenyaaf wanni qoftiin Texas qoftiin meeqa qabdi? Nama 36 qabdi representative mootummaa mana adii keessatti jechuudha. Nama bakka Texas bu'u keessa nama 36tu Texas guutuu bakka bu'a. Nambara sanirratti hundaa'anii guddina biyyaa sanirratti magaalaa sanirratti hundaa'aniiti nambarri biyya saniif kennamaa jechuudha. Amma sagaleen warra Texas 40 guddoo. Sagalee amma fakkeenyaaf Vermont biyya jedhamtu jira magaalaa Vermont state jedhamu. Electoral voting isii meeqa beektaa? 3. Subhanallah. Electoral voting isii 3. Texas immoo 40. Trump amma yoonii fi Texasitti electoral voting mo'ate 40tu isaaf kennama. Eenyu Kamaalaan immoo humaa mo'uu hin dandeessu jechuudha. Yoo amma Kamaalaan Vermont state jedhamutti moote electoral voting 3 argatti. 3 fi 40 walitti ni qixxaawu haa hin qixxaawu. Takka immoo Kamaalaan yoo Texasitti moote 40 argatti. Wanni immoo Trump yoonii fi Vermontitti moo'e 3 argata. Namni amma fakkeenyaaf magaalaa Vermont keessa jiru nama 600 oli. Namni magaalaa Texas keessa jiru nama miliyoona 25 oli. Si haa galu. Nama miliyoona 25 oltutu Texas jiraata. Vermont immoo nama 600 oli malee miliyoona hin gaanu. Si haa galu. Si galee? Kanaaf bakka bu'oonni isaanii Vermont nama tokko. Bakka bu'aan Vermont White House keessatti Kongiresii representatiiviin isaanii tokko. Hammoo Texas 36. Kuni akkuma addunyaattu Ameerikaa qofaatu filmaata akkanaa qaba akka addunyaattu. Popular votiidhaan miti akka sagalee guddina namni tokko irra qabuun miti. Akka isteetaatiin mo'atta. Isteenni tokko sagalee inni walirra guddaa fi walirra xiqqaa qaba. Isteenni Minisootaa sagaleen isaa haga feene yoo arraan tana pirezidaantii tokkoof sagalee kennine sagaleen keenya nambarri isaa 10 ta'ee argama akka Minisootattu. Walii haa gallu. Akka Texasitti yoo Texas arraan tana qabxii guddaa haa ta'e qabxiin Texas sagaleen isii 40tti lakkaa'ama. Harka Minisootaa 3 jechuudha. Yaa namaaf galuu hin danda'u warri biyya jirtan namni isin galuu hin danda'u. Kanaaf amma namni tokko pirezidaantiin Ameerikaa mo'uudhaaf qabxii 270 isa barbaachisa. Kaalifoorniyaan amma 56 qabdi. Isteenni hundinuu nambara qaba jechuudha. Si galee? So amma fakkeenyaaf Floridaan 36 qabdi. Sorry. Nambari gaa hedduudha. Isiniifin himamee. So namni biyya jiru waan kana hubatuudhaaf ni dhiba. Akka namas lakkoofsa hedduu si filateen osoo hin taane dubbiin jirtu hagam takka isteeta irraati. Isteeta hundarraahu sagalee ati qabdu hagam takka waan jedhamutu ilaalama. Kanaaf dubbiin akka alaalaalan san lallaaftu sanii miti dubbiini. Rabbi isin nu haa laafisu du'aa godha. Isiniifin hima qoye. Waan isin garsiisuu barbaade. Voilà, la mano no. Stenni. Oh, vieni sin garsiisa qoye.